warri maaramii tu torbee kana dhufee duumessa keessatti maaramiin dhufettanii haasoftanii maaramiin hin dhufne dhiisa. Maaramiin hin dhuftis hin dhuftas jedhee caafamee jiru barraa'ee jiru. Kanaafiyyuu maaramiin macaafarra hin dhufte hin jiru. Seen nama fooniitii duutetti. Kanaafiyyuu maaramiin nama foonii gooftaa Yesuusiin deessee ulfeetti ayyaana qabeettii naan jedhaa jedhamtee kanaafiyoo ayyaana qabeettiidha malee iseen nama foonii akka keenyaati. Suuraa sees immoo biyya lafaarra yeroo turtetti iseen suuraa hin kaane. Suuraa je tokko hin kaane. Nama faranjiitu ka'ee sii gadi isinitti erginaan fakkeenya see fudhattanii maaramiidha kun jettu malee maaramiin suuraa hin kaane gooftaa Yesuus suuraa hin kaane namni tokko suuraa hin kaane. Kanaafiyuu maaramiin hin dhuftusi hin dhuftu tasuma tasaan dhuftu. Annee gubbaatti gola karra yoo ta'e malee yaadamunne kanaafiyuu akkam gochuu qabdu warri tokko immoo maaramii maaloo koo maaramii araarsituu qottanii dhaaba. Iseen araarsituu miti. Waaqayyo nutti araarameera. Kanaafiyyuu maaramii faarsitanii gooftaa garaa laaffifattan. Cubboo jechuu dhiisuudhaan gooftaa garaa laaffifattu malee maaramii faarfatanii gooftaa garaa laaffifattan. Kana badhaa.